Hayyee keessummoonni keenya har'aa baga nagaan dhuftaniin jedha. Akkuma duraan himuu yaaletti keessummoota sadii har'a kan qabannee dhiyaanne. Keessummoonni keenya har'aa jalqaba irratti Piroofeesar Asaffaa Jaalataa, lammaffaan Dooktar Tsaggaayee Araarsaa akkasumas obbo Jamaal Ibraahimii jara keenyaa baga nagaan dhuftaniin jedha. Baga nagaan dhuftaniin. Hayyee baga nagaan dhuftan jedha irra deebi'eeti. Egaa daawwattoota keenya warri yaada kennitan, warri nu hordoftan gaafii barbaadan dhiyeessuu dandeessu. Garuu gaafii keenyaa fi namni yaada akka kennatu warri jidduutti ergamtanii dhuftanii jeequudhaaf yaaltan immoo akka keessaa diliitis goona gabaabadhumatti. Kanaaf bifa sanaan akka ta'uun asumaan yaadachiisaa. Akkan jalqaba irratti kaasuudhaaf yaale har'aa keessumattuu mata dureen keenya har'aa kaayyoon qabsoo Oromoo galmaan gahuudha fi maaltu barbaachisaa kan jedhudha. Sana dura garuu kaayyoon qabsoo Oromoo ofumsaatiifuu maali kan jedhu sanarraa haa kaanu. Dabalataan immoo maalirraa maddaa kan jedhu gaaffii kanaaf jalqaba Piroofeesar Asaffaa Jaalataaf hin kennu. Qabsoon Oromoo akkuma ka'een Proogiraamii baafatee ka'e. Proogiraamiin isaa Oromiyaa Rippaabilikii ijaarraa kan jedhu. Oromiyaa Rippaabilikii ijaarrachuun soobiriin kan ta'e, walaba kan ta'e, kan namni tokko irratti hin abboomne. Kun immoo waan haaraa uumuutu hin ta'in waanuma Oromoon utuu koloniin Itoophiyaa dhufee Oromoon qabatin qabaachaa turedha. Oromoon abbaa biyyaa ture, biyya qabaachaa ture. Biyya Oromoo jedhee waamaa ture. Kana eega gaafa sanaa kaasee proogiraamiin kun yaadi kun uummata Oromoo walaba ta'ee jiraachuun dirqisiisaa ta'uunsaa beekamaadha. Maaliif ennaa jettanii yeroo hundaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo ajjeesuu, saamuu, roorrisuu bara Minilikii kaasee amma mootummaa Abiy Ahimaditti waan tokko wanti namaaf hin galle naannoo sanatti Itoophiyaan impaayera keessatti isteetiidhaaf goovermentii gargar baasee hin beeku namni. Isteetiin afaan gara naannoo keenyaatti rakkisaa ta'a. Isteetiin waan Minilik lafa kaa'ee darbeeti. Isteetiin suni ammallee harka jara kanaa jira. Goovermentiin immoo dhufu isteetiif goovermentii walitti dabalee waanuma dur gaafa lafa kaa'amee kana Oromoo ajjeesuu, saamuu, lafarraa fudhachuu. Amma jireenyumti Oromooyyuu waan sodaachisaa ta'eef uummati Oromoo isa durii caalaa tocho'anii walabummaa isaanii deeffachuun dirqama ta'ee jira. Sarvaayivaal istiraatejii. Jiraachuu dhowwaa jiran Oromoon biyya hin qabu. Oromoon waan tokkoyyuu hin qabu. Lafi isaa san keenya. Risoorsiin isaa hin keenya. Biyya lafa dhufeyyuu hin beekamu. Bishaan keessaa baheedhaa yoo qilleensa kee gad dhufee isaa kan hin beekamne, seetaa kan hin qabne, uummata gadaan illee kan nama shororkeessu, kan garba nama godhanii seenaa sobaa uumanii kun immoo kan inni ta'u mootummaadhaanis warra mootummaa deeggiranis warra mootummaa kee ba'anis ijoolleen habashootaa, ijoolleen nafxanyootaa akkasittiin Oromoo balleessuuf barbaadaniif, Oromoo diiguu wanta barbaadaniif aadaa Oromoo diiguu, eenyummaa Oromoo diiguu, afaan Oromoo balleessuu, seenaa Oromoo balleessuu irratti xiyyeeffatee waan jiruuf ummati Oromoo kana baree kan durii caalaa wal duukaa tocha'ee jireenya isaa mirkaneessu turre jira. Yoo kana achi yoo Oromoon walabummaa isaa mirkaneessee mootummaa mataa isaatii ijaarratee ofirraa diina ittisuu hin dandeenye Oromoo irratti badii guddaan irratti deemuuf jedha. Argaa jirras immoo gidduu kana maappii wayii baasanii maappiin suni maqaa Oromoo Oromiyaa caccabsitee lagatti gashitee maqaa lagaan Oromoon akka waamamu fa'aa godhaa jiru. Kun amma namni hin beeku. Biraanuu Naggaatu godhedha. Biraanuu Naggaa miti kan kana godhaa jiru mootummaa nafxanyaa haaraa. Namooti baay'een PP jedhaa kanadha.
akka ilaalutti mootummaan amma jiru kun mootummaa nafxanyaa haaraadha. Maaliif mootummaan nafxanyaa durii qawweedhaan mataa nama baksee nama garba godhee lafarraa fudhatee kaan ciisanyaa godhatee bitaa ture. Amma immoo qawweedhaan nama uummata Oromootti qawwee mataatti qabanii ijoollee isaa dargaggoota guuranii akka inni wattaadara ta'ee loluuf qoraan godhaa jiru. Dubartii Oromoo mana barumsaa akka isheen hin barreef walitti guuranii biyya Arabaatti akka isheen wandaqa taatee Arabitti taphatu gochaa jiru. Mana barumsaa akka ijoolleen Oromoo hin baranne mana barumsaa cufaa nama ijoollee ajjeesaa facaasaa akka namni hin baranne godhanii Oromoon badiisa guddaa keessatti irratti aggaamamee jira. Kanaaf walabummaa isaa kana deeffachuuf akkuma Oromoon mammaaku barcuma ulfinaa abbaa tokko jala baataadhaan Oromoon yoo jiraachuu barbaade ofiisaa of jiraachisa. Oromoon fira tokkollee kan qabne beekamaadha. Karaa biraa Sumaaleetti duulchisanii, karaa biraa Amaaraatti duulchisanii, Amaarri morma namarraa muree Oromoo ankaaseetti fannifasee ittiin sirbaa. Karaa biraa Sumaaleetti dubartii Oromoo ulfa ijoollee ol adeemtu wattaaddara mootummaadhaan ajjeesanii itti taphatu. Lafa Oromoo irraa fudhatanii Oromoon akka biyya hin qabaanne godhanii Oromoo facaasaa jiran. Kun maalitti adeemaa akka Oromoon baqee badu, akka uummata Oromoo biyya hin qabaanne, akka uummata Oromoo humna hin taane waan godhaa jiraniif uummata Oromootti kan itti dhaamu dammaqii lafa kee tikfadhu, biyya kee tikfadhu, nyaapa sitti duruu dhufe akkuma abbaa kee durii yeroo jabana darbe diina hundumaa ofirraa dhowwee biyya isaa ijaarratee sin ka'uu qabduun jedha. Ijoolleen ammaa kan barates kan hin baratinis akkuma abbaa isaa fi haadha isaa durii biyya isaa tikfachuun dirqama mootummaa walabaa mootummaa Oromiyaa ijaarratanii diina ofirraa dhowwuun yeroonsa ammaan jedha. Galatooma Profeesar waan kakaaftan keessa gara boodaatti akka sirriitti nu ibsitan godha. Oromoon kan kaayyoon egaa kaayyoon qabsoo Oromoo Oromiyaa Rippaabilika dhaabudha. Biyya Oromoo yookiin immoo Oromiyaa walabaa kan jedhudha. Gama biraatiin hayyoonni keenya irra deddeebanii kan dubbattanii Empire Itoophiyaan kan jedhudha. Ammallee Empire miti jedhanii warri falmanii jiru. Har'a wanneen kana didiriirsinee bira darbinee gaarii natti fakkaata. Gara booda kan mattan deebi'a. Dr. Tsaggaayee Araarsattan darba. Dr. Tsaggaayee mee gaaffiinuma jalqabaa kanarra deebi'ee si gaafadha. Kaayyoon qabsoo Oromoo sun maali? Maalirraa madda kan jedhume atis gama keetiin maal jetta? Galatoomii Dajanee gaaffii jabaadha. I think gaaffiin kun gaaffii bareedaadha. Maaliif kana jenna? Haalli gaaffii kanattiin deebisnu kaayyoo keenya qulqulleessuuf baay'ee barbaachisaa ta'a. Kana deebiin kanaaf kennamu yoo dogoggora ta'e qabsoon bacancaraa deema. Karaa haalli nuyi qabsoo kanarratti hiriirru itti hirmaannu haala qabeessan ta'u, sirna qabeessan ta'u waan ta'eef gaaffii bareedaadha. So maddi isaa maali? Qabsoon Oromoo maalirraa madda kan jedhu kan maddu impaayirummaa biyyattii sanarraa tokkoffaa koloneeffamuurraa seenaa koloneeffamuu gaafa jennu immoo loojikiin kolonii waa lama of keessaa qaba adda durummaadhaan. Tokkoffaan saamicha dispossession saamicha lafaa, saamicha beekumsaa, saamicha qabeenyaa, saamicha seenaa, saamicha dispossession of the native. Lammaffaan loojikiin koloneeffatootaa displacement buqqa'insa uummataa, buqqa'insa seenaa fi aadaa eenyummaa uummataa jechuun isa balleessuudhaan erase gochuudhaan eenyummaa haaraa, seenessa haaraa, aadaa haaraa akka fudhatu uummanni kun. Eessaa dhufe kan jedhu kun gaaffii kan ta'u seenaa isaa balleessuudhaaf, seenaa balleessanii lafa sanirraa adda baasuudhaaf,
bakka biraarraa dhufe jedhanii saamichi lafa isaa irratti gaggeeffamaa jiru kun akkuma lafa duwwaa ta'e fudhatanitti akkasitti akka laallamu barbaacha irraa qaba. So loojikiin koloneeffatootaa lamaan kan displacement saamicha, dispossession saamicha and displacement buqqa'iinsa yookiin immoo uummata tokko aadaa isaa, eenyummaa isaa, beekumsa isaa, sirna ofiisaa bakka jiru irraa haqanii aadaa, eenyummaa, afaan, seenaa kan biraa bakka san buufachuu. Maal hammata yoo jette kun ummaticha lafa isaa irraa saammachuu qofa utuu hin ta'in ummatichi akka sabaatitti akka ol dhaabbatee hin beekamne akkasittis immoo akka hin falmanne waan godhu ta'a jechuudha. Biyya adda addaatti sirnootni koloneeffatoonni gaafa deeman wanti isaan lafa kaahan biyyi kun qullaadha, lafa jira, terra nullius jedhuun afaan faranjiitiin Latin term. Maaliif kana jedhu namarraan saamne jechuudha. Maaliif kana jedhu namni achirra jiru sun namaa miti. We don't have a common humanity. Akkuma bineeyyii lafarra qubatanii jiranitti laalla jechuudha. Biyya naan itti jiraadhu Awustiraaliyaa kana keessatti aboriginiin akkasitti bade. Seenaan biyya Awustiraaliyaa kan jalqabu in 1778 irraa jalqaba jedhanii haasa'u. Gaafas Fleetiin warra British Awustiraaliyaa bakka qubate, gaafa qubate san achirraa jalqaba. Hanga sottoo biyyi kun qullaa ture, warri achirra jiru bineeyyiidha. Yookiin immoo warra waa tokko hin beekne, bulchiinsa hin qabne, seenaa hin qabne, aadaa hin qabne, amantaa hin qabne. Therefore uummata kana bineeyyummaarraa gara namummaatti jijjiiruudhaaf dirqama fudhanne, dirqama isaan civilize gochuu, isaan hammayyeessu dirqama fudhanne kan jedhu. Kun loojikii sirnoota koloneeffatootaa hundaati. Kan Itoophiyaatti ta'e, impaayera sana keessatti ta'e, saboota hedduu biyya san keessatti walitti qabaman akka hin jirreetti erga lola hamaadhaan isaan cabsanii injifatanii lafa isaanii qabatanii booda, walabummaa isaanii cabsan booda mootota isaanii akka jilbeeffatan godhanii kaan hidhanii kaan ajjeesanii gootota isaanii mootota ofii kan Walaayittaa kan Oromootaa bakka adda addaatti naannoo adda addaatti Gibee keessa warra jiru kaan akka ofitti isaanitti dhiyaatu godhanii galfatanii yoomsuma maal jedhu biyyi kun akka seenaa hin qabne bulchiinsa hin qabnetti seenaa haaraa seenessuuf jechuudha. Maal jechuudha kun maal hammata dhumarratti maal jechuudha ummatoota impaayerri koloneeffataa qabate balleessuu jechuudha. Yoo ammatti qaamaan ajjeesanii fixuu dadhaban illee through continuous process of colonization jechuun erasure seenaa isaanii balleessuudhaan distort gochuudhaan beekumsa isaanii irraa saammachuudhaan yookiin jijjiiruudhaan amantaa isaanii balleessuudhaan afaan isaanii beekumsa jechuun seenaa ummanni ijoollee dhalootaaf ittiin daddabarsu haala san balleessuudhaan ummata seenaa hin qabne godhanii akkasitti portray godhanii nuyi ammoo biyya kana biyya gochaa jirra agar maaqnaat kan jedhu sun civilize kan jedhu sun kana jechuudha. Sirna koloneeffataa maaldha yoo jette ummaticha ajjeesu yookiin buqqisu lafaa fi daangaa sana of jalatti to'achuu walabummaa kan jedhu cabsuudhaaf ammoo tokkoffaa collective agency akka walootitti ummanni tokko akka saba tokkotti dhaabbatee of himatee mirga isaa tikfachuu akka hin dandeenye san diiguudha. Dubbiin har'a Oromiyaa balleessuu, Oromiyaa diiguu kan jedhu kun Oromiyaan akka saba akka walootitti, akka sabaatitti dhaabbata qaba jechuudha. Akkasitti beekamee ofiif dhaabbatee falma jechuudha. Isa san cabsuudhaaf daangaa tana diiguudhaaf federeeshinii kana tattaafachaa jiru jechuudha. Because Oromiyaa kan jedhu it's dhaabbata walooti. It's Oromo personhood. Tokko kan lammataa maali? Individual agency of any Oromo person, the personhood of an Oromo individual is also destroyed.
akkamitti seenaa vilification ta'e akka Oromoon akka nama nyaataa wayii ta'e akka bulguu wayii ta'e akka fokkotaa wayii ta'e akka beekumsaa fi sirna hammayyaawaa ijaaruu fi bulchuu hin dandeenye har'as hin jedhu bara Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Mootummaan kun mootummaa Oromootaa ta'ee dhufee biyya diigaa jira biyya balleessaara. Oromoon beekumsa hin qabu bulchiinsa hin danda'u kan jedhu. Wanti sun loojikii koloneeffataa ta'ee erga gaafa Oromoon sirna impaayera Itoophiyaa jalatti buluu jalqabee kaasee hanga amma har'aatitti itti fufaa jira. Maddi isaa sirna koloneeffataa, sirna impaayeraa, sirna saamichaa, sirna buqqisuu, uummata buqqisuu akka jiru seenaa aadaa afaan isaa wajjin akka hin jirretti akka irraanfatamu. Uummanni kun Oromoodhaa bara qabsoon Oromoo ijaarsaan itti kakka'e 1970 keessatti 60 keessatti baras namni Oromummaa isaa gaafa himatu akka waan hin jirre wanta akkanaa jiraahi gaafa nuyi dhaloonni kiyya Oromiyaa akka biyya isaatitti himatu wanta akkanaa jiraahi jedhame ofii keenyaanuu of akka shakkinu ta'uusaa ni hubanna jechuudha. Therefore qabsoon Oromoo maalirraa madda yoo jette sirna koloneeffataa Oromoo barbadeessuu balleessuudhaaf aadaa qabeenya eenyummaa seenaa seera sirna ittiin bulmaataa kana balleessuudhaaf lafa dhaabbate tokko. Ummaticha akka ummataatitti yoo danda'ame akka hin jiraanne kanaaf sabboontota Oromoo jajjaboo ajjeesuu kan jedhu kan kaayyeffate mootummaan Abiy duraan dursa kana bara sabboontota ajjeesuu sabboonummaa diiguu lammata Oromiyaa diiguu akka collective agency jechuudha. Sadaffaan maal ture amma nan irraa fadhe sadeen of keessaa qaba kaayyoon isaanii gaafa aangoo qabatan. Suni loojikuma impaayerichaati. Yoo danda'ame qaamaan ajjeesanii fitu yoo dadhabame warra jiru qaamaan Oromoo ta'anii itti fufuu danda'u. Sammuudhaan garuu Itoophiyaa ta'anii guddachuu qabu. Abiy maal jedhe? Ijoolleen har'anii warra barani jiruuf hin rakkadhu. Ijoollee amma hoggaa 10 gadi jirtu santu Itoophiyaa hegereetiif gaarii ta'a waan ta'eef isaanan jajjabeessa. Bakka hundatti kana himata. Bakka kitaabni eebbifamutti bakka akkanaa kanatti deemee waan akkanaa taasisa. Miidiyaan isaanii kan jiraatu kanaaf. Maal jechuudha? Nama akka Oromootti of laalu kana diigneeti nama akka Itoophiyaatti of laalu uumnaa jechuudha biyya sana irratti. So duguggaa sanyii irratti kan hundaa'edha. Now Oromoon maaliif qabsaa'aa waan kana ofirraa hambisuudhaaf. Now dogoggora qabaachuun qabnu kaayyoon qabsoo Oromoo bilisummaa biyyoolessaa walabummaa biyyoolessaa deebisuudhaaf godhama duraan dursa. Kanammoo anatu jedhaa miti. Bara 1971tti Oromoo the voice against tyranny kan jedhu barreeffamni hayyoonni Oromoo adda bilisummaa Oromoo ijaaruun dura gaafa mari'atan waan xiinxalanii analyze godhanii lafa kaahanidha. Maal jedhanii Oromoon impaayera koloneeffataa jala jira. Amma kan qabsaa'uu qabnuuf it's a national liberation movement, a national liberation struggle qabaachuu qabna. So dogoggora qabaachuun qabnu kanarratti kaayyoon Oromoo Itoophiyaaf fayyisuu miti. Biyya hambisnee biyya fayyisnee warri jedhu kaayyoo keenya miti. Kaayyoo qabsoo qeerroo Oromoo hin turre. Itoophiyaa dimokiraatessuus miti. Inumaa impaayera dimokiraatessuun hin danda'ama jedhee isin amanu hin danda'amus danda'amees hin beeku impaayerri hin ka'a. Hin babal'ataa, hin guddataa, hin cabu, hin kufu. Seenaan isaa kan ummatoonni isa jala jiran hin bahu, walabummaa isaanii deeffatu, isaan ofii isaaniitiin takka impaayera ijaarrachuuf deemti, takka bilisummaa fi walabummaa ishee eegsifattee biyya ofii ijaarrattee jiraatti. Warri 1971 irratti rakkoo Oromoo xiinxalanii karoora qabsoo Oromoo gaafa lafa kaawan wanti isaan jedhan impaayera ijaaruu miti. Qabsoon kaayyoon qabsoo Oromoo impaayera ijaaruu miti.
So empire Itoophiyaas of jalaggalchine empire Itoophiyaa nutu harkaa qaba jennee akka olii gadi deddeemnee burraaqnus miti. Isaa miti kan barbaannu. Empire Itoophiyaa irratti nuyi abbaa taanaan kaabboodhuma biyya ormaattaa. Yoo jabaatee immoo nuyi waanuma nurratti gahaa ture kana saboota biroo irratti geggeessuuf deemna jechuudha. Sun cubbuudha malee haqa. Sun cubbuu uummatoota adda addaa irratti uumuudha malee haqa qabeessa qabsoo haqa qabeessa qabsoon keenya qabsoo haqa qabeessa jedhee namana. Yoo haqaaf hin falmanne waan biraatiif falmine yoo ta'e rakkoodha. So gaafa kaayyoo qabsoo Oromoo himannu kaayyoon keenya Itoophiyaa hambisuuf maqaa dirqama dachaa qabnaatiin saboota biroo bilisa baasuu namuu nama biraa bilisa baasuu hin danda'u. Okay? Uummanni ofiisaatiif of bilisoomsa waan ta'eef. Sadaffaa dimokiraatessuu, fayyisuu wantoota akkanaarraa namni Oromoodhaaf falma jedhu qusachuu qaba. Ofiifuu the Oromo personhood hin deeffanne. Ofiifuu walabummaa Oromiyaa hin deeffanne. Abbaa biyyummaa hin qabdu biyya kanatti abbaa miti jedhamaa waan jirtuuf kaayyoon qabsoo Oromoo duraan dursa qabsoo mirga abbaa biyyummaati. Biyya ofii deeffatanii walabummaa deeffatanii biyya ofii bilisaan bulchuun kaayyoo qabsoo Oromooti jedheen amana. Kanaan ala wanta nurratti hojjetamaa ture saamicha buqqeensa kana interrupt gochuu dhaabuu ammoo gaafa qabatan lafaa qofaa miti kan qabatan warri koloneeffatan sammuu uummataa qabatu lafa qabatu dhugaadhaa qabeenya saamu dhugaadhaa bakka beekumsa aadaa fi seenaan afaan etc jiraatu arkaayivii uummata sanaa jechuudha. San balleessu. So sirni qabsoon walabummaadhaaf geggeeffamu qabsoon koloneeffatoota jalaa bahuudhaaf bilisa bahuudhaaf adeemsifamu duraan dursa lafa isaa balisoomsuu qofa ta'ee saniin booda ammoo sammuu Oromoo xiinsammuu Oromoo okay bilisoomsuun dirqama ta'a jechuudha. Maal jechuudha sun? Decolonizing the mind is necessary because the colonizer takes not just the land and the physical space, they control the mental space as well. So kanaaf waldhabbiin yeroo adda addaatti seenaa irratti seenessuu irratti ka'u kun it's called history wars. Bakka nani biyya nani jiraadhu kanatti history wars jedhama. Seenaa kanaan dura hojjetamee darbe waakkachuu yookiin immoo deebifatanii sirriitti himachuun irratti lola guddaatu jira. Biyyoota hunda keessatti jira. Revisionists are there, denialists are there, liberationists are there, progressives are there. So seenaa amma Itoophiyaa keessatti santu uumamaa jira. History wars have started in full swing and kaayyoon qabsoo maal ta'uu qaba? Kaayyoo lafarratti geggeeffamu qabsoo lafarratti geggeeffamu waliin side by side we have to win the war, the history wars as well. Maal jechuudha? Decolonizing the mind xiinsammuu nama Oromoo ta'ee bilisa baasuun kun dirqama keenya jedheen amana. So kaayyoon qabsoo Oromoo lafa ofii qabeenya ofii because wanti nurratti hojjetamaa ture namni hin ajjeefama genocide irratti akka duguugamu namni hin ajjeefama lafti qabeenyi hin saamama natural environment uumamni iyyuu hin guggubata destroy godha. That's called ecocide. Beekumsi Oromoo akka lafarraa badu yaadamee wanti hin godhamin hin jiru. Profeesar Asaffaan kanarratti qorannoo hedduu geggeessaa waan tureef waan kana sirriitti beeku. Beekumsi bade jechuun scholasticide beekumsa arkaayivii ummata tokko balleessuun ummata hayyuu ajjeesu jechuudha. Hayyoota ajjeesu. Hanga ammaatti hayyuu ajjeesu. Beekaa ajjeesu. Hanga ammaatti isarratti xiyyeeffatu.
Hacaaluun kan du'e kanaaf, Batteen kan ajjeefame kanaaf, durirraa jalqabee assaasinaashiniin Maammoo Mazammir maal faarraa kanumatu deemaa ture. Hayyuu ajjeesuu. Isaan dhiisaatii warra ijoollee kan akka Hayilee Fiidaa, Baaroonfaa kan dhuman. Kanaaf hayyuu Oromoodhaaf dubbatu gaafa argan balleessuudhaaf itti kaka'u. Asaffaa Jaalataan anis akkasumara hayyuu ta'ee fudhatamee jechuudha. Duulli jajjabaan kan nurratti geggeeffamu scholasticide Oromoo irratti geggeeffamuudhaaf. So qabsoon maal isa of keessaa qabaachuu qaba gaafa jettu lafa deeffachuu, qabeenyaa deeffachuu, beekumsa ofii deeffachuu, sammuu bilisa ta'e kan akka Oromootti yaadu deeffachuu, agency hawwii fi waa tokko gochuudhaaf humna qabaachuu, humna deeffachuu, collective agency akka sabaatti, individual agency akka dhuunfaatti jechuudha. Kana deeffachuu. Kana hunda biratti immoo kana caalaa jabaan maalinni hoggansa fi sirna ofiin ittiin bulchinu deeffachuun kaayyoo qabsoo Oromooti jedhee namana. Maddi isaas kana, kaayyoon isaas kana. Kaayyoo qabsoo Oromoo qulqullinaan lafa kaa'uu dadhabnaan uummanni garatti deemee dhabee kan faffaca'u har'a waa'ee faffaca'iinsaa taasifna bakka hundatti. Faffaca'iinsi kan dhufu kaayyoon qulqullina dhabuusaarraa kan ka'edha. Tokko Itoophiyaan dimokiraatessa jedha, tokko federaalizimiin barbaade jedha, tokko maali Oromootu Itoophiyaa of harkaa qabaa jedha. Uummata guddaa taanee akkamitti Itoophiyaa guddittii fudhachuu dhiisnee mandara keessa deemnee Oromiyaa barbaannaa kan jedhutu jira. Kanaatu uummata adda facaasaa jira. Kaayyoo qulqullinaan hin himaminiif uummanni keenyas karaa adda addaatti goraa jira. Daldaltoonni siyaasaatis kanumarraa ambiguitii kaayyoorraa ka'aniiti karaa adda addaatiin uummaticha asiif achiin ololaa fi bololaan oofaa jiru jedhee namana. Ammaaf kan kunnaa gara jedhee. Hedduu galatoome Dr. Tsaggaayee namoonni yaada kennan keessa sa'aatii nuti rafnetti sa'aatii kanatti maaliif dhiyeessitanii marii akkanaa kana warra jettan jirtu. Egaa namoonni kun iddoo adda addaatii kanaaf haala taayim zoonis ilaalcha keessa galchuudhaan namni jireenya adda addaa qaba. Kanaaf gara fuulduraatti warra biyya keessaa ispeeshaalii biyya keessaaf Yuuroop karaatti ilaaltanii sagantaan kunis yuutuub irra waan jiruuf irra deddeebitanii ilaaluu dandeessu. Kanuman jedha. Mee dhimma kana osoo gaafii lammaffaatti hin ceene Jamaalatis yaada irratti akka kennituun barbaade. Mariidhum keenyaafuu yaadni guddaan yaadrimeensaa kana waan ta'eef kana biratti immoo waan kaka'antu jira waan xinnoo sirriitti addaan baafnee dubbachuun nurra jiraatu. Yeroo baay'ee walabummaa fi bilisummaa kan jedhu hin dubbatama. Biyya walaba, biyya bilisummaa, hiree ofii murteeffachuu, Itoophiyaa dimokiraatessuu, federeeshinii cimsuu kan jedhutu jira. Kanaaf kaayyoo namti qabsoo Oromoo kun exactly maalinni akka amma Dr. Tsaggaayeen jedhus qulqullinaan hin himamne kan jedhu jira. Kun qulqullinaan yoo himame maal fakkaataa kan jedhu kanarrattis akka kaaftee tarii amma yeroo gabaabduudhaaf gara Profeesar Asaffaatti nan deebi'a gaafa waan inni dubbate keessa. Sana booda gara gaafii isaatti nutti ceenaa Jamaal siifan kenna. Hayyee baay'ee galatoomii dura OMN carraa kana nuu kennu keessaniif baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Lammaffaa immoo obboleeyyan kan koo Profeesar Asaffaa Jaalataa, Dr. Tsaggaayee Araarsaa wajjin, I think Profeesar Jaalataa wajjin dhiyaanne irra ta'uu danda'a. Tsaggaayee wajjin, I think it is for the first time. Haala kana dhiyaachuu keenyaa fi baay'ee gammadaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. OMN immoo akkasii bakka takkaatti waliin nu fiduudhaaf carraa kana nu kennu keessaniif baay'ee galatoomaa ulfaadhaa. Atis ulfaadhu organize gochuu keessatti shoora galatoo organize wayitii hin goonanii namni hundumtuu kana organize ta'ee lafa ciisaa walumatti dhufuu dhabne malee baay'ee namni gurmaa'ee rasoo tokko kana
gara gaafii sanitti yeroon deebi'u hunduma isaatti almost isaan ibsaniiru jajjabeessuma yoo ta'e malee. Wanti nu qabnu gabaabatti yoo sinteesii ittiin dubbadhu naan jette waan qabaachaa turre waan uummanni keenya duraan hin qabaachaa ture waan dhabne maraa deeffachuu. Ka fedhii kennaan ofii kennaan dhabin jechaadha. Waan nuti ofii kennaan fedhii kennaan hin dhabin kan alagaan humnaan nurraa caccabsee fi balleesse mara deeffachuudha. It's about restoration of whatever we have lost. Kun ammoo baay'ee ifaadha. Seenaa keenya irratti hundoofnee yoo ilaalle sabni Oromoo waggaa 1000 jiraateera gaafa addunyaan tun uumamte irraa calqabe. Waggaa 1000 kana keessatti immoo sirna mataa ofii ijaarate bilisa tahee ajaja nama biraatiin otoo hin tahin bilisa tahee jiraateera. Sirna mataa isaa ofii isaatii tolfateera. Kan addunyaa irrattuu beekamee beekamtiidhaan immoo galmaa'ee sirna gadaatiin of bulchaa tureera. Sirni gadaa kun immoo tuyyuu mootummaa qabaa. Mootummaa san ittiin ajaja mootummaa san kan ittiin bulchu. So mootummaa mataa isaa qabaachaa tureera. So waa sadi jajjabachaadha. Tokko freedom isa afaan Ingiliziin jennu free society uummata bilisa. Kan namni tokkoyyuu irratti abbaan taane ajajaan taane kan akka ammoo fudhatanii wattaaddara godhatanii bakka barbaadan geessan kan otoo hin taane saba ofii isaatii waan barbaade murteeffatu. Kan namni biroo irratti ajaja hin qaban free society uummata bilisa deebi'uudha argachuudha. Restoring freedom of the Oromo society. Lammaffaan biyya walaba an independent country. Independent American Independence Day jedhama biyya faranjii kanatti Amerikaan freedom day hin jedhaniin independence day jedhan jecha amma inni biyyaanii walaba jechaadha. Jechi walaba jedhu kun fakkeenyaaf dubartiin hin heerumin walabaa jedhamti. Maddi walaabu walaba kan jedhu kanarraa madda. Burqaa birmadummaa ilma namaa jechaadha. Kan namni biroo independence isaa irratti dhiibbaan goone. So biyya walabaa humni biroo ishiin ta'e maqaa impaayiraatiin ta'e maqaa dimokiraasiin ta'e itti ajajuu hin dandeenye saba Oromootiin achi uummata bilisa ta'e biyya ofiitii irratti ajajuun alatti namni biroo irratti ajajuu hin dandeenye biyya walaba. Sadaffaan mootummaa biyyattii sana irratti uummanni ofii isaatii filee bulchuu jechaadha. Mootummaan kunis kan nama biraatiin hin ajajamne except the Oromo people. Uummata saba Oromoo bira qofatu sagalee ofiitiin eebaluu naaf tahaa mootummaa naaf ta'uu danda'a bulchiinsa gaarii naaf fiduu danda'a. Sirni alitti immoo kana jedhee sirna uummanni tume kan mootummaan tumatee higga mangistii jedhanii kan agartee kan mangistii olii gad oofuu miti kan uummanni tume sirna uummanni aangoo irratti qabu kan yeroo barbaadetti uummanni irratti yaadee jijjiiru gadaa is a dynamic system. So ammayyuu jechaadha haala har'a keessa jiru kanaanu bakka gadaan practice ta'utti Oromoon waggaa 8 waggaa 4 wayita wal qabu sirri isaa sun ijoollee teennaaf sirna kamtu waan seera kamtu gaarii ture. Akkamitti jijjiirra akkamiin modify goona jedhee har'umayyuu sirna isaa tolfataa deema. Sirna uummanni isaatii tolfatu. Kan ammoo warri mootummaa ta'ee akka isa bulchuuf filamu waan uummanni tume san hordofee qofa hojjetu kan fedhii isaa itti gaggeessuu miti. Kan qabeenya isaa ittiin saamuu miti. Uummata irratti kan aangoo ta'ee uummata itti dhiibuu miti. Mootummaan uummata jalatti jilbiiffatee bulu jechaan fedhii dantaa hawaasaatiif bulu ka qabu mootummaa sovereign ta'e. Kan amma birmadii jennuun jecha maqaa namaa keessa jiru birmadii jira birmadummaa jira. A sovereign government that is not dictated upon by any federal structure. Amma sobanii maqaa federaalaa jedhanii soban kan otoo hin tahin kan uummata Oromoo malee namni biroo ajaja irratti gochuu hin dandeenye qabaachuudha. Qulqullinaan kaayyoon uummata Oromoo kana. Kun immoo waan haarawaa miti. Gaafuma calqaba Oromiyaa irratti weerarri calqabu sadeen kana balleessuuf irratti duulame waan ta'eef. Qabeenya uummata Oromoo saamuudhaaf irratti duulame waan ta'eef. Bilisummaa sabaa irraa fudhachuudhaaf irratti duulame waan ta'eef isa dhabne deeffachuu jechaadha underlying goone. Kanaaf immoo akaakilee fi abaabileen keenya akka namni martuu beeku kan addunyaan illee barreessite uummanni sabni tokko walakkaansaa dhume ka jedhame Oromoo malee addunyaa kana irra hin jiru. There is no any other society, no other nation has been declared that half of its population has been disseminated. Hin jiru kan biroo. Uummanni keenya kan jiru keessa namoonni gariin tilmaamaan miliyoona 10 ture shanitti deebifame jedhama. Miliyoonni walakkaansaa 50% of the population isuma haa qabannu miliyoona tokkoyyuu haa ta'u miliyoona 3 haa ta'u 30 haa ta'u. Half of the population kan itti dhume hin jiru. Wanni dhumeef immoo waan amma sadeen jenne kana tikfachuudhaaf jechaadha. Yeroo san dhumuu miti hanga har'aatu wanni dhumaa jiruuf it is because of the operation of the colonial logic kan duratti jedhame san hanga har'aas hujii irra waan oolaa jiruuf.
yoo kanarratti dhuman godhin yoo kana hin xumurin Oromoon yoo uummata bilisa ta'e deeffachuu hin danda'in yoo walabummaa isaa dhuunfachuu hin danda'in yoo mootummaa birmaduu ofii isaatii itti ajaju hin qabaatin sabni Oromoo koloniyaaloojiin sun hin dhabamne jecha it continues sirumayyuu amma waaltu deemaa jira bakka kanatti wanne na kaasuu barbaadu waan sila akaakileef abaabileen keenya falmatte san otoo hin tahin warra uummata keenya harmaa fi harka cire warra uummata keenya har'allee morma muree akka alaabaatitti qabatee deemu warra basmaam jedhee nama gorro isaan jaalattoota biyyaa fi naannoo jechaan bakka maratti warra bobbaafnuu inni kun ammootu biyya nu ijaare jedhanii boolla keessaa baasanii artifiyaalisiidhaan hojjetanii Oromoo irratti duula qorqalbii kan waggaa 150 deemaa ture san caalatti afaan biroorraa afaan Oromootti hiikanii gaggeessaa jiru. So kun immoo maal fiduu deema? Akkuma duratti jedhame Oromiyaa akka diigamtu gochuu barbaadan. Oromoon immoo akka sabaatti akka inni caccabu akka inni humna hin godhan afaan biroorraa afaan Oromootti hiikanii the intermediary class warri sirni kapitaalistii wanda kolonializim uumu sun uummata fi bal'ammata keenya balleessuu irratti hojjetaa jiran. So kanaaf badiinsi kun afaanuma Oromootiin itti fufee Oromoo akka hin balleessine meeshaa tahe saba biraallee uummata Oromoo irratti duulchisee akka hin balleessine sabni keenya dammaqee sandeeffachuun daangaa malee barbaachisaadha jechaadha. Yoo argite amma yoo amma jiraatte no Oromo institution is allowed to function in Oromia. Jaarmoonni lama kan silaa mirga uummata Oromootiif dubbachuu mala hin danda'an jedhamee uummanni keenya abdatu waggaa 7 kana hanguma bara wayyaanee illee hanqate waajjira banadhaa jedhanii maqaadhaaf waajjiroota hundumaa cufanii hooggantoota isaanii hidhanii kaan biyyaa baasanii kaan ajjeesanii akkuma duratti jedhamu beekumsi Oromoodhaa akka deebi'een dagaagne abbootii gadaa otoo lafin saba keenya kana hooggansa dhabamsiisan jira jechaadha. Akka inni beekumsaan hin dagaagne akka inni ijaaramuun hin dagaagne balleessuu irratti hojjetamaa jira. Kan ammoo maqaa Oromoo jalatti dhokataniit kaayoo Minilik namni itti nuufuuf dhufeera. Minilik waggaa 20 qofa hojjetee irraa du'e. Har'a garuu kan afaan Oromoo dubbatu kan ammootu waan Minilik hojjetu jaalatu Oromoo keessa arganneerra jedhanii ifatti nurratti bobbaafameera. Kun ammoo badii uummata keenyaa daangaa malee otoo nuti ofirratti hubatin gaggeeffamaa jira waan ta'eef hundeen qabsoo Oromoo eenyutu afaan Oromoo dubbatee kaayoo Minilik hojiirra oolchaa miti. Amaarri afaan Amaaraa dubbate hojiirra oolche, Oromoon afaan Oromoo dubbate hojiirra oolche, Tigreen afaan Tigree dubbate hojiirra oolche. It doesn't really matter as long as the thinking is the same. So sabni keenya ka baay'eetti dammaquu qabu afaan Ingiliziin dubbate afaan fedhe dubbate it is the same for us. Hanga ilaalchaa fi jibbaan balfi seenaa Oromoo eenyummaa Oromoo haqa Oromoo balfi kun hin hafnetti abbaan fedhayyuu kana goonaani tokkoma kan jedhu san baay'ee akka malee jarra sararuu barbaada. Waanuma tokko kaasuu barbaade argitee waan sabni kun ta'ee faranjoonnummaan barreessan jechaadha. Sabni kun saba akkamii akka turee fi har'a keessa waan kana irra deddeebi'ee bakka adda addaatti kootu godha akka naman hifachiisne baay'ee sodaadha. Garuu mootuyyuu uf beekuu keessaa tokko waan ta'eef I want to mention this. Namni she is a doctor, Virginia Luding namni jedhamtu biyya Horn of Africa gaafa qorattu uummata Oromootiif Somaalee kana baay'ee qoratteerti nama jedhamu keessaa lammii warra British akkana jetti waa'ee Oromoodha. Pre-colonial Oromo society. From the mid-16th century to the mid-19th, the Oromo were dominant on their own territory. No people of other cultures were in a position to exercise compulsion over them. Namnummaa tuquuchiyyuu sabni naannoo san jiru ollaa san jiru daangaa isaa tuquudhaaf xiqqooma sii ol jedheeyyuu ugguyyuu danda'u akka har'aa kana to'atee qeesii fi sheekiin kennallee Itoophiyaa jechisiisuu dhiisiiti. Ugguyyuu danda'anii saba Oromoo irratti. So kana jechuun maal inni uummata kabajamaa uummata namni martinuu sodaatuu fi kabaju turre jechaadha. Maaliif humna qabaachaa turre humna jaaramaa turre sirni guddaadhaan nu ijaaree jira. Dhaloota irraa hanga gaafa addunyaa kanarraa gallutti lammiileen Oromiyaa marti guutuun akkuma jirtutti ijaaramaa waan ta'aniif takkaa Oromoon Itoophiyaatti argameen beekudha. What happened later? Namni gorsaa Minilik waraana irratti hirmaate namni lammiin Raashiyaadha. Alexander Blotov namni jedhamu akkana jedhamu inni nuu gaddeeti. Gorsama isaa ta'ee garuu nuu gaddeeti. With the imposition of the Ethiopian colonialism on the Oromo, this is what happened, what he says.
the peaceful free way of life of the Oromo, which could have become the ideal for philosophers and writers of the 19th century, if they had ever known it, was completely changed, and their peaceful way of life was broken, freedom was lost, the independent and freedom-loving Oromo found themselves under the severe authority of the Abyssinian conquerors. Na ummatuma san jecha kan intalli dura agartee ummata kana nam tokko iyyuu daangaa isaa cabsee itti roorrisuudhaaf onnee qabaatee horatee jette san after gammootu bilisummaan keenya cabeen booda inni lammaffaadha ofiifuu gorsaa ummata bilisummaa jaalatu ummata nagaa jaalatu ummata san cabsanii under the Abyssinian authority severe consequences akka malee hamaa jireenyi hadhaan irra gahee jira. Hindu nama garraatu waggaa 150 kana guutuu this is the continuation of it. Eenyummaa keenya jijjiiranii maqaa keenya jijjiiranii maqaan saba keenya jijjiiramee maqaan nama keenya maqaan lafa keenya jijjiiramee har'allee bishoomtuu jedhamtu adaamaan jedhamtu yeroo falmanii ummata walloo akkuma namni martinuu beeku eenyummaan isaa jijjiiramee gama kaaniin gara Tigraayitti kutan irratti jara lamaan xurra walloo raayyaa lafa raayyaa jedhamu kana lamaan irra walloo namni nuyi ka irratti walloo nama biraati. Lafti keenya namni irratti walloo nama biraati. Afaan keenya jijjiiramee aadaan isaanii jijjiiramee rakkoo kana hundumayyuu it is very typical like any other empire jecha akkuma Faransaay afaan nama biraa jijjiirte akkuma Ingiliiz afaan nama biraa jijjiirte akkuma Portugal jijjiirte akkuma Spain jijjiirte saba keenya eenyummaa isaa afaanii fi aadaan isaallee otoo hafin irraa haqanii har'a Oromoon akka ofiifuu wallaalee gadigaloo ta'ee wanda qanamaa ta'ee wattaaddarraa taasifameera waan ta'eef kuni marti akka haqamee badu akka Oromoon ilma namaatitti qixxaahee sadarkaa addunyaatitti afaan isaa dhaabbatte it is very shameful ummata hagan gahuuf jarra kana keessatti alaabaa keenya qabaachuu dhabuun sadarkaa sanitti deebinee bakka uf buune namni biroo bakka nu awwaalee otoo nu kaawwatee otoo ta'e nu ofii bakka uf buune ummata ofii falmatu ummata ajandaa ofii dhiyeeffatu akka taanuu fi jechuudha qabsoon keenya walii galatti. So sabni Oromoo kanaaf immoo dandeettii gahumsa guddaa qaba because ummanni Oromoo naannoo gaafa Afrikaatitti guddina ummataanii baay'ee guddaadha. Lafa guddaa qabatee jiraataara. Sooressa lafti isaa guutuun akaakilee fi immoo akkasitti jiraataa turaniiru. Everybody knows warra diina kennaa kan jibbullee gahumsa keenya kana dandeettii kenna waan beekaniif hirriba dhabanii gadgalummaa keessatti ni tiksu achi keessatti ni tiksu barbaadu waan ta'eef dandeettii kenna kanatti fayyadamnee biyya keenya dhuunfachuu biyya keenya walaba baasuu sabni keenya bilisa ta'e akka jiraattu gochuun mootummaa nuti barbaadu filachuun murteessaadha. Warri qabsoo Oromoodhaan ni hoogganna jedhan martuu karaa kanarra yoo hin deemne ta'e they are prolonging the suffering of our people. Yoo karaa kanarra hin deemin umri badheerisa jammamee fudhadha waggaa bara wayyaanee kana dhiifama yeroo takkitti gabaa takkitti yeroo nama kana kenna. Wannummaa bara wayyaanee nurra tursiise tokko keessaa guddaan maqaa kijibaatiin maqaa dimokiraasii dhufuu danda'a filannoo jiraachuu danda'ama jedhamu kana qabsoo Oromoo bifa saniin tahuutu umri dheeressa. Umri dheerina kana keessa maaltu ta'a? Ani fakkeenya kana irra deddeebi'ee wanni jajjabeessu. Uummanni keenya daangaa malee falme. Garuu umri dheerina keessa har'aan kana warra isaanii ergamu kan Oromoo dubbatu waan fidaniif burjaajii keessa nu seenseera jechaadha. Umri dheeressu jechaan prolonged operation will bring internalization. Internalization, the colonizer without becomes the colonizer within. Namichuma gabroonfataa kalees atiin fudhatin mataa keessa seensan jechaadha. Uummata Oromoo kan Minilikiin balfaa jibbaa ture san har'a siidaa haaromsanii irratti ijaaran. Kuni maal fida? Dhaloota haarawaa amma waan kana argaa guddatu irratti akkuma wanni kun sirrii ture akkuma waan gaarii ta'eetti the colonizer without becomes the colonizer within. Hin buqqisoo jette siidaa san hin buqqisoo jette Oromootu irra wal falmuu deemaa jechaadha amma booda. You see what is going on? So operation akkanaa wanni kun akka umriin isaan dheeranne daddafnee umrii gabaabsuu irratti hojjechuun nurra jira shakkii keessa iyyuu galuun nurra jiru kan jedhu jabeessuu barbaade fayyaa ta'e. Hayyee galatooma egaa yaadichi bal'aa waan ta'eef addaan sin kutuu dhiise amma dandeessitanitti egaa nu gabaabsa garuu otoo ammas garasitti hin darbin yeroo baay'ee maaltu ka'aa jira biyya keenya dhuunfachuu kan jedhu kakka'aati jira sin hundumaa bira biyya walaba kolonii empire jarri kun nama yeroo baay'ee namoota falmisiisu
Egaa amma Itoophiyaa keessa jirti Oromiyaan ammaa fi yeroo biyya walaba jennu biyyi Oromiyaa qobaatti baate moo Oromiyaa bilisoomte moo federeeshinii sana keessatti otonomii kan qabdu kam jechuu barbaanneti. Hawwiin kaayyoon Oromoo amma dubbannu kuni Oromiyaa akkamiiti? Yoo Oromiyaan nuti kaayyoo amma jennu kan ammoo warri silaa hojiirra oolchuu danda'anii bifa sanaan hubataa jiru kan jedhu mee kanarratti Dr. Tsaggaayeen fi Dr. Profeesar yaada gaggabaabaa nuu kenna. Kan biraa kolonii yeroo jettan nan dhagaa. Yeroo waa'ee kolonii kun ka'u osoo ijoolleen gara boodaatti hin dhufna mootummaan PP Oromoodha moo Oromoo miti sana keessa ammaaf hin gallu gara boodaatti mariidhaaf dhiyeessina. Garuu otoo Oromoon biyya bulchaa jiru attamitti kolonii jettu jedhanii kan falman illee jiru. Kanarratti maal jettu ammas Itoophiyaan lakki duraan malee amma impaayera miti impaayerri jigdeeti federeeshiniidhaan bulaa jedhu. Kanaaf sinisuma duraa sana dubbattu warri jedhan illee jiru. Mee kanarratti dabareedhaanii Profeesar Asaffaaniif Dr. Tsaggaayeen yaadatti nuu kennaati fiisa lammaffaattan darba. Oromoon koloniidha yoo jennu waggaa 150 waan inni qabu irraa fuudhanii owwaalan Oromoo. Akkuma himamaa ture lafarraa fudhatanii eenyummaa isaarraa fudhatan caalaatti iyyuu gadaantummaa mataa keessa bushan. Ati Itoophiyaadhaan akkamittiin Itoophiyaa utuu ta'e isa ajjeesu lafa isaarraa fudhatu saamu lafa biyya Abisiiniyaa keessatti kan hin taane Amaaraaf Tigiree keessatti hin taane lafa isaa Oromoo irraa fudhatanii hunda isaa gadi fidanii nafxanyoota Oromoo fi nafxanyaa Amaaraa nafxanyaa Tigiree biyya Oromoo keessa facaasanii baay'ee waa'ee nafxanyaan kun illee bal'achuu qaba hiikaansaa Oromoo baay'eetu Minilik wajjin dhaqee lafa Oromoo fudhate nafxanyoota mootummaa Itoophiyaadhaan ofii isaaniif dhaqanii Itoophiyaa ta'anii galii galanii Oromoodhaanis Itoophiyaadhaan sababii Oromoon amma Itoophiyaadhaan waamuun maali? Biyya keessatti kabaja hin qabne keessatti afaan Oromoo namni baay'een ammanaa baay'atee jiru aadaan Oromoo seenaan Oromoo tuffatamee haqamee tuffatamuu qofaatu hin ta'in waan sobaa fi propagaandaa sobaa barsiisanii uummata Oromoo akka inni Itoophiyaadha godhanii Oromoon akka mataa ol qabantee hin deemne godhan. Bilisummaa yoo uttiman bilisummaa amansiisuun yoo dubbii cimaadha. Anna yaada bara 70 faa keessa 80 faa keessa Oromoodha jedhanii nama barsiisuun cimaa ture. Maaliif? Kan inni qaburraa haqaniitu maqaa biraa kennaniif gandaan owwaamuu, amantiin owwaamuu, kutaadhaan owwaamuu, Oromummaa baqachiisanii ganda owwaamtaa, amantaadhaan owwaamtaa ani Itoophiyaadhaan moo'etta. Itoophiyaan immoo si ajjeesti. Oromoo keessaa beekaa nama waa hubachuu danda'u, nama waa qorachuu danda'u beektota ajjeesanii fixanii hoogganaa ciccimaa ajjeesanii fixanii hoogganaa gantuu kan namni qabee waan fedhetti fe'e. Baay'een isaanii kan nyaapaaf hojjechaa turan biyya Tigiree fi biyya Amaaraa dhaqanii biyya Eertiraa dhaqanii qabamanii leenjifamanii qoraan guuraa turanii daakuu daakaa turanii deebi'anii dhufanii hoogganaa nuti jedhan. Isuma dur abbaan isuma dur nafxanyaan hojjechaa turetu ijoollee nafxanyaa ta'anii uummata Oromoo akka inni mataa wal hin qabanne gochaa jiran. Har'a maaltu jira? Ijoollee ol adeemaa ajjeesuu, nama ofitti boonu, nama of jaallatu Oromoo keessaa, nama waa hubatu ajjeesuu, doofaaf gantuuf galtuu kan hin hubanne hoogganaa gochuudha Oromoodhaaf. Nama ofiisaa iyyuu hin beekne attamitti hoogganaa namaa ta'a. Oromoon akka hoogganaa mataa isaatiin hin filanne. Humnaan qabanii qawwee mataarra kaa'aniitu akka inni dhaqee isaan filu godhu. Egaa impaayeriidha. Waa'ee impaayerii, waa'ee walabummaa somnaa impaayerii jechuun uummati walitti waliin aadaan isaanii wal hin fakkaanne, walitti dhufeenya kan hin qabaanne,
tokko dhaqee qawweedhaan uummata sana qabatee biyyi sun kan koo jedhee akka jaallatetti roorrisuu jechuudha. Ani nama seenaa biyya lafaa qorateedha. Ani amma seenaa iddoo Dr. Tsaggaayeen jiru seenaa uummata duraanii uummata indigenous people irratti qoradhee artiikilillee paablishii godheera. Waan isaan godhan uummata sana fixanii ajjeesanii fixanii ishee hafte immoo biyyi kun kan kee miti jedhanii akkuma inni amma himaa ture. Akka horiitti itti taphachaa turan. Horii gaditti ilaalanii nama iyyuu miti kun gatii hin qabdu jedhanii biyyan kee jiraadhu kana keessatti biyya naaf Jamaal kee jiraadhu keessatti uummata guddaa uummata biyya kana keessatti iddoo guddaa qabu fixanii lafarraa duguuganii fixanii lafa isaa fudhatanii maal itti introduce godhan private property lafa namni ol duukaa qabaachaa ture fuudhanii abbaa barbaadanii firanii